Makaanko Gabbisaa Baay'isaan jedhama. Kan inni irraa dhufe magaalaa Amboo ganda duwwaa tokkooti. Obboloota dubaraa lamaan qaban ture. Isaanis bara 1995 maazariin keenya gaafa baddalamanitti abbaan keenya hin guddisuu danda'ee jedhee wanta maatiin baay'ateef namoota gargaarsa gaafatutti ijoollonni kun dhaabbanni wayii fudhatanii dhaabbanni suni waggaa 18tiif ijoollota kana arguu nuti hin dandeenye. Fala hin dhabne hin barbaanne karaa Qayyi Masqaliisi homaayyuu falla argamuu hin dandeenye. Otoo akkaataa kanaan teenyuu hin du'anis jechuu hin dandeenye, jirus jechuu hin dandeenye. Akkaataa kanaan taa'aa otoo jirru falli nu harkaa bade waan goonu dhabne abbaan keenya ganamas hin boo'a, galgalas hin boo'a. Obboleessi keenya hangafti tokko Cimdii kan jedhamu jira. Inni yaa abbaa koo sitti ulfaata jedheetani bari mucaa ijoollota kana fuudhee kan hin kenne ganaa faana rakkachuurra kana wayya jedheetani jajjabeessaa ture. Haa ta'uyyuu immoo malee situ akkasina yaalaa godhe jedhee baay'ee faazariin kootti dheekkamaa turanii. Kallattii kanaan utuma teenyuu waldaa kana maqaa isaanii barreesseen ishiin tokko Biqilee jedhamti, ishiin tokko Daadhii jedhamti. Yaa Waaqayyo nu harkaa falli badeera. Barbaanne irras amma dandeettii keenya amma humna keenya dhabne irra kanaan boodatti Waaqa raajii Masarat ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu humna keessa argineerra waan ta'eef jedheen maqaa isaanii barreessee bara 2011 maqaa isaanii barreessee fide. As fideen raajiin toora keessatti kadhachaa turanii otoo isaan kadhatanuun waraqata wayii irratti maqaa isaanii barreesseera fidee isaanitti kenne. Isaanitti gaafan kennu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin kanaan boodatti waan ni bade waan argamuu hin dandeenye humna dhiiga hoolichaatiin kanaan boodatti hin argama jedhan. Maaloo mee Waaqayyo isa jiraataa kana isa waan hundumaa gochuu danda'u kana Waaqayyo isa raajii Masarat nuu kenne dhugaan isiniin jechaa ture. Phaawulos duri gaaddidduu isaatu namoota baay'ee fayyisaa ture. Har'a immoo dhugaadha. Ani gaafan toora televiziyoonii gaafan saaqee isaan akkasumatti fuulaan fuulatti gaafan ilaalu rakkinni koos dhibeen koos narraa ka'a. Waaqa isa kana nuu kenne. Waaqa isa haala kanaan raajii kana biyya kanaaf kenne. Dhibee gugurdaa namni kan irraa fayyuu hin dandeenye. Beektonni, doktoroonni, piroofeesorri hedduun isaanii yaalii godhanii kan dadhaban kana seergan isa kanaaf Waaqa raajii Masarat kana mee kaadhaa badhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Haaleluyyaa! Ilillee jabaa, ilillee jabaa, ilillee jabaa. Amma egaa yoo barbaachisaa ta'e suurri isaanii kallattii lachuunuu Biqilees kan jedhamtu, Daadhiis kan jedhamtu biyya Faransaay keessatti iddana sii galee naannoo ji'a lamaa otoodhuma Feesbuukiidhaan babarbaannu isaanis edaanu barbaadaa jiru. Nutis isaan barbaadaa jirra. Iddan as dhufee galee mul'atan jechaadha. Ijoollee babbareedduu lama amma as keessa jiru sinitti agarsiisuu nan danda'a. Waliin haasaa jirra, waliin dudubbachaa jirra. Itiyoophiyaan dhumna jechaa jiru. Nutis immoo Waaqayyo isa kana godhe guyyaa galataallee sagantaa galataa qopheessinee fuula Waaqayyootti Waaqayyoon galateeffanneerra. Kana bichaan mootoon hin taane dhuga baatiin koo inni lammaffaa obboleessi koo Cimdiin dhibee giffiitii akka qabu dhibee dhiigaa baay'ee yeroo deemu hin kufaa yeroo tokko hin darbata deemuu hin danda'u lafa fagoo deemuu hin danda'u gaafuma sanan maqaa isaas barreessee achuma keessa gashee inni sar'a kunoo idda waggaa 3ti qoricha kan jedhame fudhachaan jiru Waaqayyo dhibee kanas isarraa hin kute karaadhuma raajii Masarat taayyete Waaqayyoon galateeffadhaa harka keessa walitti rukutaate. Haaleluyyaa! Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Yesuus gooftaadha. Waggaa meeqasin jala ol dhabdan obboloota keessaniin hammam iddoo sagantaa naggaadotaa sabara darbe dhuftanii namni Waaqayyo sagalee irratti baasanii hammamitti obboloonni keessan argaman dhaloota dukkana keessa jiraniif yaada kana fakkaatu kan qabaniif gabaabsaati. Kan isaan argamanii ani dhufee naannoo ji'a lamaaf kan isaan argamanii garuu waggaa 18tiif barbaadaa turre argachuu hin dandeenye. Obboleessi koo tokko Kaanaadaa kan jirus inni baay'eetti dhama'ee baay'ee dadhabee argachuu hin dandeenye. Nutillee Qayyi Masqalii iddoo garaagaraa deemnee argachuu hin dandeenye. Firoonni tokkollee Finfinnee kan jiranis baay'ee yaalaniiru argachuu hin dandeenye. Hiddas of danan as dhufee waraqata irratti maqaa isaanii barreessee
maqaasaanii raajii masarratti kennee idda isaan kadhatanii hargaman jechaadha ji'a lama keessatti as dhufe jechaadha bara 2011 keessatti jechaadha. Hallelujah. Sinaa eebbisu amma iskiriinii irraa nutti agarsiiftu ammas ilaallee gooftaa galateeffanna. Halkanii yoo ta'e guyyaa gooftaa jirurraa jirtaa gannaa yoo ta'e bonaa ati yoom jiru itti qulqulloonni wal ga'anii deebi'ee Yesuus gooftaa waaqayyoon nu galateeffadha. Hallelujah. Maqaan Yesuus eebbifamu. Namni obboleettii dubaraa qabdan warra obboleettii akkasii qabdan waaqayyo fuulduratti harka keessa walitti rukutaa ammayyuu hin geenye. Maqaan Yesuus eebbifamu. Maqaan isaa bara baraan ajajamu. Hallelujah. Baay'ee gammachuun qaba. Kanaaf firoottan koo waaqayyo nama kana nuu kenneera. Gooftaan isaan eebbisu, maatii isaanii eebbisu, dhugaadha baay'ee namatti tolu. Gaduuf deebisanii sa'aatii 24 guutuu as keessatti otoo hin dadhabin warra madaan warra kallattii baay'eedhaan dhibee garaa garaa qaban otoo hin dadhabin waaqa fuulduratti nuuf kadhatanii karaa isaanii nagaa ta'eera waan ta'eef hundumti keessan iyyuu mee waa'ee isaaniitti ammayyuu waaqayyo isa jiraataa kana galateeffadhaa. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Warri dhibee garaa garaa qabdan warri fagoo jirtan eessas taa'a biyya kamis taa'a ergamaan waaqayyo as keessa jira dhugaan isiniin jechaa jira. Kallattii baay'een namoonni baay'ee dhibee garaa garaa irraa fayyaa jiru nagaa argachaa jiru. Waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'u karaa isaanii isa waan amma kana hojjate waaqayyoon galateeffadha ammayyuu. Hallelujah. አቶ ገቢሳ ባይሳ ከአምቦ ከተማ ነው የመጡት። ከቤተሰባቸው ሁለት ሴት ልጆች ነበሩ። በ1995 ዓመተ ምህረት አባታቸው ማሳደግ ስላልቻሉ በኢኮኖሚ ለአሳዳጊ ድርጅት ይሰጣሉ። ለአሳዳጊ ድርጅት ከሰጡ በኋላ ለ18 ዓመታት እያፈላለጉ ምንም አልተገኙም ነበር። በቀይ መስቀል በፌስቡክ በኩል ፍንፍኔ ባሉ ዘመዶቻቸው አስፈለጉ። ልጆቻቸውን ግን ማግኘት አልቻሉም። እሳቸው ግን የልጆቹ ስም ቢቅሌና ዳዲ ናቸው። ስም ጽፈው በ2011 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ይዘው መጡ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እነኚህ ልጆች ይገኛሉ ብለው ቃል አወጡላቸው። ከዛ በኋላ ከዚህ ከገቡ በኋላ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ልጆቹ ካሉበት አለም ብለው ነግሯቸው ልጆቹም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ አገር ውስጥ እንደሚገቡ ነገሯቸው። ሌላው ምስክርነታቸው ደግሞ አንድ ወንድማቸው የደም ግፊት ነበረባቸው። ከዛ ደም ግፊት እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ እንዳዳናቸው መስክረዋል። ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬን አስነስቶልን ብዙ ነገር ያደርግልናል። እኔ ቲቪ አራራን ከፍቼ በስክሪን እሳቸውን ሳይ ችግሬ ሁሉ ይቀርፍልኛል ብለው እግዚአብሔርን በጣም አመስግነዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።